Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arre sayyid. Arda biyoji. Kasini. Ganti kaynya ganda jabada ganda halal ra akkuma jenne sani garre. Rabbi sinamil kayis. Amin. Rabbi sinamil kayis. Dur ergama Rabbi alayhi salatu wassalam Makkah ra khani ti Madina da kan jarmayan de manjetu. Madina ra amalle Makkah debiya. Jabatani gaafa khara Makkah debiyan zan akkaataan isaan itti deebi'an jaaramanii osoo diigamaa ta'anii biyya sanii deebi'uu hin danda'an. Miti faayidaan tokkummaan qabdu maali? Humna dabalti, nageenya illee namaa argamsiifti. Namni tokko nagaa isin argata. Jaalalaa fi obbolummaa illee cimsiti. Rakkoo illee ni salphifti. Akkuma Oromoon jettu xuuxxoon 50 nama tokko baadha nama 50tti immoo taphaa jedha. Hiyyummaa illee ni hir'isa. Namni yoo walitti tokkummaa waan qabu yoo nyaate harka qalleeyyii illee gargaaree durirraa namni wal gargaaraatu haala kanaan dhufu. Yoo wal gargaaran milkaa'ina illee namaaf saffisee dhufa. Bu'aan adda ba'uun qabu maali? Wal loluu uumma, diinni kasii injifatu taasisa, wal shakkii fida, misooma illee dubbatti deebisaa jira. Rakkoon kun hundi rakkoo maaliiti? Rakkoo tokkummaa dhabuuti. Tokkummaa Rabbiin dubbatee tokko taaha, ani tokko isinis tokko taaha Rabbiin jedhan. Rabbumaatu olii lallabe waan gartee arra dubbatamuu miti. Waan haaraa tokko ilaalinaa jechuudha. Akka waan haaraa tokkotti ilaalinaa. Wamuma dur jiru tokko jabeessuu jechuudha. Tokkummaa maaliif barbaachisa? Tokkummaa jireenya keessatti bu'uura guddaa qaba. Namni jiraatuudhaaf yoo tokkoome haala gaariidhaan jiraata. Innamal mu'minuuna ikhwaa yaa Rabbiillee. Mu'mintoonni obboleeyyan. Kanaaf yoo tokkoomte rakkoo dhufe hunda waliin furteeti gara jijjiiramaatitti deemtaa jechuudha. Mee tokkummaa kana haala kamiin cimsa? Tokkummaa haalli itti cimsan tokkoffaa wal kabajuudha. Tokkoffaa wal kabajuudha. Lammaffaa wal dhageeffatuudha. Sirri qabadha. Wal dhageeffatuudha. Sadaffaa wal gargaaruudha. Afuraffaa dhiifama walii gochuu. Yoo rakkoon ta'ellee uumame dhiifama walii godhanii xumuruudha jechuudha. Warra dhiifama walii godhee Rabbiillee dhiifama godhuu Rabbi naa taasisu. Yaa Rabbi warra kasii raanu taasisu. Yaa Rabbi warra kasii raanu taasisu. Jibbaa fi ammallee hamiirraa fagaachuudha jedhan shanaffaan. Kuni amma tokkummaa cimsa jechuudha. Warra raamidhaa Rabbi naa taasisu. Ammallee jaafarratti dhugaa dubbachuudha jedhan. Osoo waan ta'ellee ta'e haqiiqaa Rabbii san dubbatteetuma walii galte namni dhugaa dubbatu abadan walii galuun mana wati. Warra dhugaa dubbatee bifa Rabbi naa taasisu. Warra dhugaa dubbatee dhugarra jaaramee galma Rabbi naa taasisu. Warra gartee dhugarra jaaramee wal jaaltee galma Rabbi naa taasisu. Sooroma irratti ammallee wal jaalachuudha jedhan. Biyya kan hunda wanni fidu maali? Wal jaalala islaaminaadha. Islaaminaan keenya tun nuti irraa fagaatee kun gamana galee kun gamas galee kun gamana galee ganduma tokko keessatti alagaa waliin fakkaatee waliin jira. Osoo akka islaamaa tokko barwaa guddaa miti. Waan maallaqa isin gaafatu jiru. Tokkoon akka islaamaa tokko yoo taatanii waliin deemtanii maaltu barbaachisa? Humna teessantu jabaata. Wanni goota qoonni dhiibbaan ishee dhuftu jiru. Yoo isin dabalatte malee. Akkasii waan waliin gaafatu Rabbi naa taasisu. Rabbi naa taasisu. Jaamee arraa kana jaamee olii Rabbi dubbate Rabbi naa taasisu. Warra olii dubbate Rabbi naa taasisu. Wanni kun irraa miti. Akka dhimma islaamaatti waggaa takka dura Oromiyaa irratti, Itoophiyaa irratti, Federaal irratti hojjechaa turan. Arra ammoo gama sheekotii imaama masgiidaatiin irratti hojjetanii jijjiiramni illee dhufuu didee warri achi galte dhufeetuma galee calma jeetaa. Dargaggeessi yoo wanni kun dhaloonni as deemu kuni biyya kana harkaa qabu jiran ta'e. Dhaloota dhufuu lafaa harkaa qabu. Manguddoon ta'e arra biyya nu dabarsine yoo fasaasee biyya tana. Warri amma dhugaa isaa baratee sheekotiin ta'e. Baratanii arranii kun kan bakka adii galanii jiraan isaanii dhumati. Asii achi haa qabsaa yoo jennee ni taati. Haa deemaa qaadaan nyaadhaa jennee taati. Hin taatu. Kanaaf arra alhamdulillahi bakka itti kunoo namni diin isin barsiisu as ganda kana jira. Tokkummaa yoo jiraatee irra wal jaartanii akka jijjiiramni dhufu maaltu irrate maaltu nu dadhabsiisa jettanii yoo tokko tokkoon irratti xiyyeeffattan jijjiiramni ni dhufaa jechuudha. Allahu akbar. Allahu akbar. Durataan keessa kana fakkaataa karaa beeksatee cufamte waliin qabuu isa kana. Isinis gaazexeessoo ganda obeessaa turre akka addaa obeessatti nuti ijaarsiisee eeggachaa turre. Arallee kan dhufne sirriitti isin jala buunee osoo sirriitti himiin lafatti isin qabu wajjin iddoo takka dhuftanii nu gammachiiftanii jazaa Rabbi isin haa kafalu.